Ashama hordoftoota koo nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Har'a barnoota tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barnoonni keenya har'a akkaataa viidiyoo waraabnee istiidiyoo keessa galchuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Akka nama istiidiyoo keessaa waraabeetitti jechuudha. Wantoota nu barbaachisan akkasuma asirraa hubachuu ni dandeettu. Jalqabarra warroon yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan Oroo Miidiyaa sabiskiraayib godhaa. Gamanumaan gara barnoota keenyaatti ceenaa sargalleen booda bakka pilaas kana ni tuqna. Agasii 16.9 kana battu ergasii nama fakkeenyaaf namni kana filadhee isinitti agarsiisu kana akkanatti as dheeressinee hanga viidiyoo keenyaa jechuudha. Asirratti gubbaa kana bakka kana raa'eeti jennaani. Ergasii laayar keessa ni galla. Laayar keessa erga galleen booda miidiyaa ka jedhu kanadha. Miidiyaa ka jedhu erga dhaqneen booda viidiyoo waraabnee jenne san irratti galchina. Fakkeenyaaf nama viidiyoo kana irratti galchee isinitti agarsiisu. Isa kana asirratti galchee akka nama istiidiyoo keessa waraabeetitti jechuudha. Haala kanaan erga irratti galchineen booda bakka kiroomaakii kana dhaqna. Bakka kana jechuudha. Kiroomaakii erga dhaqneen booda enable jennaani. Erga enable jenneen booda isa kana haala kanaan irratti dhufa jechuudha. Kanneen ammoo itti sirreessuudhaaf haala kanaan fakkeenyaaf nama kana irratti sirreessuudhaaf bakka shawu maaskii ta'etu tana tuqnee akka guutuun isaa nu mul'atutti haala nu ta'uun haala wanni xixiqqoon haalli biraa wanti mul'anne amma 55 haala kanaan erga godheen booda bakka kana yoo ibse haala kanaan irratti dhufa jechuudha. Haala kanaan akka nama istiidiyoo keessa taa'anii waraabaniititti viidiyoo badhetti waraabnee jenne asirra galchina jechuudha. Hello and welcome to The Political Truth, where we separate fact from fiction in American politics. And I'm your host, Truvoy McCullough. Today, we begin with a look back on American history in the making. The date was November 8, 2008. America had just elected its first black president. Barack Obama was elected the 44th president of the United States of America. The level of excitement and energy could not be contained in this country as people all over the world celebrated with enthusiasm and hope when the announcement was made that he had won the election. As we journey back, hanga viidiyoon keenya kun dheeratu irratti ni dheeressina jechuudha. Haala kanaan hanga xumura viidiyoo keenya erga gooneen booda ergasii seef godhannee gara yuutuubii keenyaatitti Hello and welcome to The Political Truth, where we separate fact from fiction in American politics. And I'm your host, Truvoy McCullough. Today, we begin with a look back on American history in the making. The date was November 8, 2008. America